akkam nagaa fayyuma jirtu nagaa hiraar dhuftee baga nagayaan waamicha keenya kabajanii istiidiyoo teenya Boonsaa TV irratti nagayaan nu dhuftan hiraar kiyya baga nagaan nu edin jenna eeshi bakka taate ammoo gama haasawa keenya dabarra gama haasawa keenyatti dabruudhaaf maakii kan hodhu kaayyadhu maal wajjin kaatan maakii wajjin kaatan gurratti hin dhiibin ka earfoonaa miti ree maal gurratti kaayyadhu na jenna tun earfoonaa miti ka maakii fi earfoonni garagaraa barra tun maakii dha ta'e ittiin haasawan malee earfoona fakkaatti tun earfoona fakkaatti kaayee akkuma ajaa'iba fakkaatti kun taappaa uuraa qabda sirraa ni earfoona waan kaayyadhu naan jennaan ni kaayyatan jeetiin gurratti kaayyadhee bara lakkii eessa kaayyatan duba tuni maakii ittiin haasawan wanni gurratti dhiibduu maali gurratti olooftee tuna gurratti hin kaayyatan bakka itti kaayyatan asi kun ola bakka tana takkana kaayyattee amusaarramo bakka tana takkana kaayatteeti ittiin haasoyta malee maakii fi earfoonni garagaraa sinjee yaa hiraar kiyya maali hono haanni isaa hoggaa laalan hono akka earfoonaa fakkaataa qallaadhaa kun hoggaa duuba wayii wanni inni ka fakkaatti ree hono haanni haaduma earfoonaa fakkaataa saniifin gurra kaayyadhe malee anillee maayikii akka taate saddanaan baane waanuma gurra kaayyatanii ittiin haasawan itti fayyadamanii se eeshi bakka ayya taate eega kasiif galu taate bakka itti fayyadanis maayikii ganaa yeroo hundaa'u gizee nanni interview si haasofsiisuu barbaade ati maayikii gurratti hin kaayyatin ganaafillee wanni si jedhamu maayikii taasi kaayyatanii itti haasawan malee ta gurra kaayyatanii miti amma nuti kallattumaan gama haasawa keenyatti dabarra waan taateef mee ati ammaan tana mudannoon amma dura si mudate mudannoo wanni si mudate ni jira waa'ee feetirratti haa taatu mee mudannoo waa'ee maali si mudatee jira mudannoo waa'ee jaalalaati mudannoo si mudatee jirtu waa'ee jaalalaati waa'ee jaalalaa keessaa tokkoffaadha hayyee mee jaalalti sun mee akkam si goggoote mudannoo waa'ee jaalalaa sun mee akkamii takka lama jiite jalarraa kaasiiti nuufi miin sinjaga istiidiyoo teenya Boonsaa TV irra jirta waan feete dabarfadhuun sinjaga egaa maarreere isinis ganna gaafattan isinifin dabarsaa mudannoon jaalalaa silaa amma nayyamtee haasamtee hin dhumtu gaaf tokko bakka intala takka irraa roobe jedhamti maqaan isiillee addaan isini baasa maqaan isii roobe maqaan isii roobe janiini baay'een jaaladha ture eessa gaa isin magaalaa Tullugaanaa jamtisiin bootaan iddoon jireenya isiitillee Tullugaanaa magaalaa Tullugaanaan tun akkami godina kami godina asuma bakka godina Naqamteeti godina Naqamteeti Naqamteeti ana godina Naqamteeti achi keessatti argamti magaalaan Tullugaanaa tuni achi keessatti jaaladha ture mucayyoo roobee jedhaniin tana mucayyoo tana bakka Osmaan jaaladhu isii faana deemu isii faana wajjin deemu si wajjin deemut yeroo dheeraa wajjin turre bakka osuma waa'ee isii wajjin hariiroo uummanne yeroo baay'ee wajjin deemaa jirru saahibbootiin kiyya baay'een isaanii narraan jaalatanii jechuudha. Hayyee miyyuma ati jaalattu tana saahibbootiin ta'e dhuftee osoo ati jaalattu si gubbaan jaalatte. Na gubbaan jaalatanii jechuudha. Hayyee badeeraadha. Isiin kanaaf jechallee na jibbine jechuudha. Na jaalatti. Hayyee. Kanarratti bakka goddanyoonni kun bakka deebaniituma agartee silaa saahibbootiin warrummaan isii narraan jaalatu kun dhufanii isii bira dhaqanii jechuudha. mana naannoo mana isee bakka beeksisa isii kana hoggaa deemnu hayyee manuma intala ati jaalatte tana dhagan saahibban kee kasi gubbaan dhufee jaalate ko manooraa isaanii kana dhaynee jechuudha manooraa isaanii hoggaa jenne mana isaanii tokkotti afaan keenya kanatti hoggaa adda baasne mana isaanii isaan dhaqan bakka yeroo kana bakka anilleen ka'eetiin har'a kanumaan fireendii kiyya kana bira dhaqee jaalallee tiyya bira na jalaa dhaqe kun kam jeetiin suuta amma mana duuba dhaqeetiin dukkanaa dhokadhee kaawwan ollaalee jechuudha. Isii yeroo kana saahibboottan kiyya kana keessummeessu jirti. Bakka asii bunaa fi kana waa hunda bakka laattee fi as deebitee yeroo kanaan ulaa irratti abbaan isii ulaa xarafaan taa'aa kaawwan ollaa wanti ni fooddan suuta ollaaleetiin gabbayina dubbisii yaraa taraa takka suuta takkasee suuta nyaaraan yaame jechuudha. Nyaaramee hogguu takkaste akkamitti takkaste nyaaraan hogguu takkaste. Gizee isiin buna warra isii biratti ijoollota isii biratti qaba hiriyoota biratti qaba isii biratti fayyadamu jiru kana biratti hoggaa isiin buna laattuufi gizee isiin akkatti ifarra kaayee jabanaadhaa isiin akka gaddeebitu. Ni nyaaraan akkam jettee takkas. Suuta nyaaraan amma. Hogguu takkasee nyaara kanaan akkam jedhee takkasan. Hoggaa takkasan amma suutumaan ifarra takka laalee. Jeni beite. Iya nak kami jeni. Amma kasih nama sulen dulu. Jero senang dulu kita dengar beite. Amma jeni suatu gaula lagi kan dia. Amma la cuti berkata kan nama beite. Iya lip gue dia nama sih. Lip gue dia nama sih kita santa kasih mire isin agar teh tamu ular agar dufte na dubiste. Ni dufa marre aye na dura kana gabbai na dura kana pak asman ne gina anjete mire. Kalau mana dua cina ne gete. Amma kaetiin mana duuba jire gabbeet mana duuba jinaanne
bikka mana duubatti achi naanna'ii tanallee abbaan isii ulaa xarafaan jira mana duubatti famanuu dadhabeetiin iddoo isiin mana keessa ol deebitee gaafa sirreeffatu jirtu kana ulaa isaanii kana dura saara dubbaatii fi kana to'an shaa jiraami. Saara dubbaa jira. Saara dubbaati jira. Bakka mana duubatti ifna manne saara dubbaa kanaan seene bootaa isiin taa'e naan jetta kana dhiiseen. Amma gaamarree isiin mana keessa qixxeeffattee deebitee saara dubbaa kana keessatti akka abbaan isiillee gisee gabbee ulaarra nan agarreeyyeetiin saara dubbaa keessa dhokadhee jira beeyte. Saayibboottan hiriyoota isii kana keessummeessee gaasiilleen bakka maharree saanaa si bunaa isaanii qicce siinii kana itti tottoluyxee saanaan kun jiru waan inni baaldiin kun kanatti boyaaboyola kana isii irraan itti kun saara keessa jiraafattee isu jirjira gartee mana duubatti dhuftee na dubbisuuf deemuuf kanaaf fuutee asii bocola saara kanatti jim gootee mire anammoo keessa naqoon qabdi siin mana duuba naqoo qabdi jecha na bira dhufuu deemti. Saara kana keessa bocola baaldii guutuu narra garagalchitee jechuudha. Yeroo kana ammaysiin. Achi keessa jirtu immoo. Achi keessa jira isiin mana duuba na dhiistee malee achi keessa na dhiistee deemtee. Akkasii bocola wantini guutuu halkanii naannoo sa'aatii sadiitti giseen tuni jimna goonaan baldiini asirraan na seenee gubbaan jalaan na bee. Bocolli qaama kee guutuu turaafsi godha. Maal gootofannaati yeroo san keessatti askootti galcheetiin deemaa seenee kirri janii jirti kophee qaalii tana bocolli jalaan na bee tana na guute. Akka rooba amleetti na keessa cabcab jaho gubbaan na seene jalaan kophee keessa na keessa geessan keessatti. Ati yeroo san rifattee illee dubbanne calmi jettee. Rifaatu keessa baale akka nama guyyaa san lubbuun keessa baatee achumaan barjaa kutee maaltu tun jirre jettee ture. Anaa fi hamilee isiitiin na jira malee paawur isiisanii na jira malee dallansuu gubbaan buute ta'a. Akka kun musiibaa rooba keessa ta'a saara dubbaa keessa na buutee tana wayii firraa kookaa baareen. Kana ammaan talaachiin irra garagalchite ayyoomin fi isiin mana duuba jirettee gaa kana achi jirjira na dubbisuutiin kana narra garagalchite ol deebitee gizee mana duuba na jettu mana duuba maaliin jiraa miti achiin boca laafaanaa wal keessa taphatu jira isiis numaan harka tana barbaaddu wayin as keessaan jira jee ka boca laa kun tolkaa. Ittiin inni kaatemma qaanfattee bocolli barraa kaasee ilaa jalatti daaraa karimsi godhe. Egaa karimna godhe isaaniin isiidhaan asiin jira jeetiin numaa kana if agarsiisaaree zimiin jee isiin kuteeftee isiif irraa na barbaadu jirtu numaan harkaa. An bocolaa wajji hangaa maraamartoodha dhodhaadheetiin gizee isiin irraa kara mana ol deebtu ka'ee bahee ka'ee fiigichatti qabee ka'ee deeme. Haa ogguu fiiduu kana eessa dheeteme wayi mudannoo ajaa'iba dhigaatu narra. Amma gaa yeroo kana ree bishaan tokko duraanuu qabbanu jeniin itti isaanii lagamanaa keenya lagaman dhufee mire. Bishaan tokko qabbanu janii nuuf isaan kana jidduu lagaa jira. Akkumaan beeniin dhufee laga kana seene maaltu jira halkan raasaa sadiitti namni halkan raasaa sadiitti akka shaawora galanii illee dhageenye. Fuudheetiin sa'a sadi shaawora seene achiin firraa huccumaaniin seenee wayiin cullee firraa yaasee seene bishaan kana re. Akkasumas seentee bocola san firraa xuluqee jechuudha. Firraa xuluqee jechuudha gaa amma hoggaan bocolaas firraa xuluqu qabbanti bishaaniitis waan biraati. Daranuu amma dhufee gaa halkan raasaa gizee nuchuudhaan amma halkan laga kana bishaan kana seenu maaltu tun jirrettee qabbanaa mita biraati har'a gaa waata jaalalaatii mita no biraas seene. Hanguma gaafirraa gizeen jiidhee oloo kara manaa deemu kanaan qorri gizeen dhagaamtu hanguma jaalaltiisii na keessa gaffa koo qabbantilleen wanni addaan bakka qabbantiisii wanni qabbanaa fi kunis na gootee miiqajuun isii saniif keessa gaffa keessee dhiise. Fuulduraafillee michiyyoo tana hidhee waan hin dhiisu natti hin fakkaanne jechuudha. Sababaa isiitiif jecha bocolli mataa gubbarraa kaasee ilaan kopheetti si guute kan saara dubbaa keessa bocolli keessa si gaddaafe. Duuba intala sana amma ati fuutee jirtamu dhiistee jirtami intala sana. Intala sana hin fuune. Akkamitti. Wanni hin fuudhiniif. Yeroo sanin naafisiin akka jaalalaa wal faana adeemnu malee umriidhaan nu daangesse jeetii yaada. Gaaf san umriin teemee jettee yaaddate. Anillee nama waggaa 14 yeroo sanitti amma. 15 geenye jechuudha. 15 guunnee jechuuf hin jedhu. Isiin naannoo waggaa 9 ta'u namni kun. Bakka ijoollee jechuudha. Isiin ijoolleedha baay'ee anillee amma ga'an 14 silaa naannoo 15 seenaatiin jira yeroo sanitti. Isiidhaatu tun ga'in ilaala kan magaalaa ijoollee buusaa hedduu tajaajila kana qabdii fi dhalaan tun nama waggaa wayii meeqaa fakkaatti malee. Isin baay'ee faa isin faan xiqqoodha yeroo sanii gaba kaanis amma qurruudoo bakka jiddu galeessa isaati. Saniif malee fuulduraafillee bakka isii sananii jaaladhaa hin dhiisuu hajuu fi nanillee bakka ka isin baay'ee na dhagamnaan kara keessan kana dhufee mudannoo kana isiniif ibsuudhaaf waan kana isin ammallee isiniif adda baasa isiniif ibsa jee kara keessan dhufee jechuudha. Sababaa bocolli sirra naqamuu saniitiif isin jibbine jechuudha. Bocolla isin narra naqamuuti kun rakkoota isaati balaata isaati malee. Isiillee waan isin beeyteen irra galabbaxxeef waan hin ta'iniif
arras boru sisi kan waan jaaladha garuu rakkoo balaa bocollee naqamee kan rakkoo dogoggora kiyarraa ka'e isin mana duuba taa'e naan jette anammoo boota isin nan kaa'in dhiseen saara dubbaa seene saara dubbaa sarratti isin achi keessa naquba qabdu waan taa'eef saara bocola kana achirra narra galabbaxee jechuudha. Ayyee boosi shaagaa anillee nuno mudannoo xiyyaa taa'an nu mudattanis akkatti adda baasee siimee jiraatillee meete asi mudattee hoo jiraattee yoo naaf himtee barbaade akka kiyya gisee takka. Anillee mudannoo na mudattee jirtu gaa akkana si himee si qofalchiisu barbaadde. Hayyee bakka taate gaa iraar kiyya mee anillee mudannoo tiyya gaa. Mee sumaaf hin himagaa yoo si bohaarsitees yoo si bohaarsuu baattees gaa ati numa qofliin sin jaama rabbi takka takka beekaa. Hayyee gaa mudannoo tanaas gaa waan qabuusi. Takka bichaaraan qabu. Takkitti san. Takkitti busaniin si himagaa. Naaf himuun takkan qabduu barra wanni abbaan iyyate xiqqoollee taatu naaf tuuta. Mudannoon tiyyaas wani na mudatte gaa mudannoo tanaas gaa waa hedduu isii na mudattee dilas hin qabu takkumaan qabasin jechuu kiyya. Gabaabdulee rakkoo koo barsaluma takkuma nu ibsituu barbaanne. Eeshi taa'e takkitti san siifin hima. Mudannoon na mudattee jirtu nuti ispoortii intarnaashinaal teekwaandoo tana beektaa ijoollee leenjifna. Ijoolleen tun hogguu leenjitee amma tokko geessu bootaa eebbaa geesse. Marraqaa jechuu ayyaana. Bakka sana hogguu geessu nuti sartifikeetaa fi qabattoo isaaniif hojjannee marraqaa ayyaana isaanii kana gaggeessinaa jenneeti. Haanee sartifikeet isaaniitii fi qabattoo isaanii san hojjechuudhaaf anaaf isaanii bakki tokko jira. Anaaf isaanii hojiisuu wajjii yaanee finfinnee dheenee finfinnee hogguu dhoynu ammaan tana gaa mana kiraatis laallannee fooqii dhiirtu akka keessa mana kiraa harkannee jechuudha. Fooqii san keessa kireeffannee ammaan tana gaa bullee ganama gabbaanee wayi bitanne jennee wooma kaloojii tana kan. Tana bitannee qurun goona jennee qaama finfinnee jirraa mire. Seellaa finfinnee uummanni finfinnee keessa jiraatu kun bakki nuti jiru san afaan amaariffaa malee afaan oromiffaa kana hedduun beekan. Sani gaa nuti amanii bitanne jennee dukkaana dheenne gaa hoski abbaa dukkaanaa kana loowii san nuus kenne jenneen. Inni gaa waan nuti jennu kana hin beeku afaan amaarinyaatiin nu dubbata. Loowii san nuus kenne hogganaan jaa inni afaan amaariffaatiin nu taasa. Kunoo loowii san jeetiin harkaan quba kiyyaan achi hiixadhee tuqe dukkaanuma keessatti kunoo ta'e nuu kannii jeeni akkasiin loowii san nuu kannee jechuudha. San booda isin eessarraa dhuftan nuun jee hoggaa eessarraa dhuftan nuun jee afaan amaariffaatiin caccabsaa. Sartifikeetaa fi qabattoodha. Ijoollee eebbifamtuuf dalaguudhaaf dhufne jeetiin afaan amaariffaa kanaan caccabsaa itti hime. Afaan amaariffaa kun tokko tokko gurrannaa gala dubbachuu hin danda'u waan taateef. Sanboodaan naannoo kana keessaa mee eessa kireeffattanii jirtan nuun jennu gaafate iddoo nuti kireeffanne baane. Hoggusaniin gaa afaan amaariffaa kun natti dhiba waan taateef hedduu deebisaa isaa tana deebisuufi dadhabee afaan amaariffaatiin deebisaa kana isaaf deebisa jeetiin ka bafooqii dheertuu noo san deeme. Akkasii gurbaa na koflee mudannoo addaati gaa sila afaan amaariffaa beekee gaa tolcheetu maaliif himaa fi sababa afaan amaariffaa beekuu dhabiitiif jecha bafooqii dheertuu noo jeen kaa fooqii san dheertuu san hin jaa bafooqii dheertuu noo jeen innummaan akkasiin na koflee jechuudha mudannoo na mudatte gaa anis simarraa hin gabaabsaa mudannoon hanga kanaan jaa. Ayyee hordoftoota chaanaala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu mudannoon anaa fi obbo Hiraar arraan tana isiniif himne tun akka isin bohaarsitee fi akka isin itti gammaddan abdii guutuu ta'e isinirraa qabnaa hanga mudannoo biraatti walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isinin jennaa.